Bunni dinagdee biyyaa utubuu keessatti gahee olaanaa qaba. Buna baay'inaa fi qulqullinaan oomishuun gabaaf dhiyeessuun galii oomishtootaa dabaluun maddiitti guddina biyyaa saffisiisa. Bakki oomisha argama bunaa naannoo Oromiyaa kan ta'ee fi kanaan dura xiyyeeffannaa itti kennamuu dhabuun hamma barbaadame hin argamsiifne kan jedhan Biiroo Qonnaa Oromiyaatti Daayirekteera Misoomaa fi Qulqullina Bunaa fi Shaayee Obbo Taakkalee Hayilemaariyaami. Bunni bakki argamni isaa naannoo Oromiyaa keessaati kan inni argame. Keessumaa buna Arabiyaa kan jennu kun argamni isaa naannoo keenya keessa naannoo keenyaati addunyaa guutummaatti kan inni tamsa'ee addunyaa irratti amma buna Arabiyaa jedhamu kun kan inni beekamaa jiru. Bunni kun qonnaan bulaa keenya wajjin umurii isaa guutuuti kan inni ture jechuudha. Kanarraa kan ka'e qonnaan bulaan kun buna kana qabatee hanga ammaatti ga'uun ala keessumaa sirnoota darban keessa immoo xiyyeeffannoon itti kenname waan hin hojjetamne oomishtummaan isaa gadi bu'aadha, qulqullinni isaa gadi bu'aadha. Oomishtummaan isaa qulqullinni isaa gadi bu'aa waan tureef gabaa addunyaa irratti waan inni argamsiisaa ture akkasuma gadi bu'aadha. Naannoon Oromiyaa bara 2012 irraa eegalee qulqullina bunaa eegsisuuf inisheetiivii bunaa hojiirra oolchuun hojii bal'aa hojjechiisaa turuun oomishni dabaluus himu. Bara 2012 irraa kaasee mootummaan buna inisheetiiviitti akka inni haammatamee rakkoon qulqullinaa jiru akka inni furamuu danda'uu fi rakkoon oomishtummaa jiru kallattiin ittiin furamuu danda'uun hojii bal'inaan kan inni hojjetamaa jiru ta'uu isaati yeroo ammaa kana keessatti. Bunni oomishtummaan isaa waggaa waggaadhaan keessumaa bara 2012 oomishtummaan buna keenyaa hektaara tokkorraa gara kuntaala 7 duwwaadha kan inni ture. Yeroo ammaatti garuu naannoo hektaara tokkorraa oomishtummaan bunaa gara kuntaala 9.5 naannoo kana ga'eera. Oomishi keenya yeroo bara 2012 kan inni ture oomisha keenya gara kuntaala miliyoona 7 duwwaadha kan inni ture amma garuu gara kuntaala miliyoona 18 ga'eetu kan inni jiru. Naannoon Oromiyaa bara kana buna gabaa alaaf toonii 600 fi 50 dhiyeessuuf akka jirtus yaadachiisaniiru. Barana gabaatti dhiyeessina jennee kan jiru toonii 600 fi 50. Kanaaf kanammoo qulqullinni keenyas kallattiin ittiin fooyya'uu danda'u keessuma isa amma gabaatti dhiyaatu keessa parsentiin 55 kan inni qulqulla sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa duwwaatti akka inni bahu dhibbentaan 25 immoo sadarkaa arfaffaa 20 sadarkaa shanaffaa. Kanaaf bunni naannoo keenya gara gabaatti dhiyaatu baay'inaan harki 55 ol qulqullinni isaa sadarkaa tokkoffaaf hanga sadaffaa qofaatti akka inni bahudha hojiin kan hojjetamaa jiru. Qonnaan bultoonni sassaabbii bunaa keessatti xiyyeeffannaa itti kennuun sirnaan sassaabbii isaa taasisuu akka qaban Obbo Taakkaleen dhaamu. Waan si jaallateef otoo hin ta'in waan qulqulluu ati qabattee gabaatti dhiyaateetiif kan ati gabaa keessatti dorgomaa taatee kan inni baatu. Bunni keenya uumamaan rakkoon qabu. Bakka argama isaati. Qilleensi isaa mijataadha. Kanaaf uumamaan bunni biyya keenya keessattis naannoo keenya keessattis oomishamu qulqullina bunaatiin biyya kam caalmaayyuu buna caaludha. Haa ta'u garuu hojii adda addaa keessatti qonnaan bulaan innaa buna funaanu daldaltoonni innaa buna bitan yeroo kuusan yeroo gabaatti dhiyeessan waan namni irratti hojjetu namni tuttuqaa namaarraa kan ka'e bunni keenya immoo maal ta'a yeroo baay'ee qulqullinni isaa gadi bu'aa deema. Kanaaf egaa waggaa kana akkuma waggaa darbee buna keenyarraa galii gaarii argachuudhaaf hojiin qulqullina bunaa amma hojjennu baay'ee murteessaadha. Mootummaan riifoormii daldala bunaa irratti hojjeteen qonnaan bulaa fayyadamaa kan taasisu ta'us himu. Kana dura kan beekamu bunni qonnaan bulaan buna oomisha malee buna gabaa addunyaatti dhiyeeffachuu hin danda'u ture kana dura. Har'a garuu seera amma bahee jiruun qonnaan bulaan lafa hektaara yoo xinnaate 2 fi isaa ol qabu kun humni isaa danda'e gabaa addunyaatti akkuma kamii eeyyamamee fi gabaa addunyaatti buna akka inni baasuu danda'u intini ta'e. Kana jechuun maal jechuudha? Gabaadhaa fi qonnaan bulaa gidduu kan jiran sana maal gochuudha isa xinneessuuf hojii hojjetame jechuudha. Daayireektilii qonnaan bulaan gabaatti akka dhiyeeffachuu danda'u.